nagaya qabdanii maal fakkaataa kun uma jiru ana wal gaafachuun dirqama jechuudha ilma namaa tokko irratti dirqama. Amma Oromoon gadda guddaa keessa jira. Milikkata takkatti qofa isinii kaaya. Milikkata takkatti qofa. Oromoo biyya bulchaa jira. Mootummaa Oromiyaatu biyya bulchaa jira jettanii dubbataa jirtanii. Abdujabar Hussen Oromoo miti. Abukaattoon Abdujabar Hussen Oromoo miti. Maaliif kana isin gaafadha beektani? Mootummaa naannoo Oromiyaa fuula takkan barreessine. Barreeffama ciftii lama barreessee duuti Abdujabar natti dhagahama jedhee barreessee hin qabu. Qondaala dubbi himaa mootummaa naannoo Oromiyaa akkasiin jettaniin haati Taayyee Danda'a harreen Taayyee harreedha bar harree be'aa baratte ba'aan irra deebisaa jettee kan galachaa jirtu. Fuula takkatti hin barreessine girri isaanuun jechuun dadhabu. Uummata shanee juntaa abaa'oo jechuun dadhabu. Abdujabar Hussen ilma Oromooti moo ilma Oromooti miti kana walii galuu qabna. Yoo Abdujabar Oromoon ta'in anis Oromoo miti. Maanata sabummaa qayyarannu qaxayib. Sa akkattu caala yoo Abdujabar Oromoo ta'ee walii galle Shimallis Abdiisaa barreeffama jecha takkasii barreesse Oromiyaa isa bulchaa jira. Taayyeen Danda'a dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa teettan fuula takkasii barreessee si arrabsuu hin dadhabu. Waa siin jechuu hin dadhabu. Oromoodhaa jedhanii qeerroo jirtu, Oromoo jirtu, Oromoo jirtu, Oromoon jarri waamantami. Nutu Oromoo bulchaa jedhanii afaan guuttatanii dubbatan abukaattoo nama dhala namaatiif falmu, nama namaa falmu tokko du'uu isaa dhagayan barreeffama takka barreessanii inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun biyyeen isatti haa salphattu. Warri wanni takka isin hin galin hin dubbatina. Mee har'a ol daala mootummaa keessa Oromoodha nutu warra biyya bulchaa jiru ilmaan Oromooti warra jedhu keessa nam tokkochi barreeffama takka barreessee yaa Abdujabar kiyya, yaa ilma sabaa, yaa sabboona, yaa hayyu, yaa beekaa, yaa bareedaa namaa. Akkan taanetti duutitee laphee na cabsiti. Nama rakkoo kana sirraan ga'e barbaannee qaama seeraatiin gaafannee qaama seeraa oppodiyoo keessaa nam tokko fuula takka barreesse jira. Jarana Oromummaa yoo wal waakkanna. Oromoo yoo taane ammoo Oromiyaa yoo bulchaa jiraate dhugaa Oromoon biyya bulchaa jiraate nama sanii waa barreessuudha qaba. Gurbaan kuni abukaattoo seeraati. Dhala namaatiif falma, mirga namaatiif falma. Namni barreeffama takka nasbee keessi hamaaru jedhee namaa barreessuu hin dandeenye anatu Oromoo bulchaa jira ofiin jechuun biqaati yallam jedhan. Abadan amma geettee jirti gizeen Oromoon garaa isaa hidhatee imimmaan dhiisee booyitii dhiisee qabsoo dhugaatitti seenu amma. Warri qabsoo dhugaa jirtu isin waamutti jira. Har'allee teettanii maa boottan? Maaf teettanii boottan? Jabaa isin qabdan, hayyuu isin qabdan, bareeda isin qabdan, beekaa isin qabdan, tara isin keessaa nyaachaa jiran. Haasa'allee isin irratti hin dheeressu. Oromoon tara mataraa dhumee saabachuuf deemaa jira. Oromoon tara mataraa sutuuf deemaa jira lafarra. Hayyuun keessa waan isin qabdan osoo isin akkana teettanii ilaaltan isin jalaa taraa jira. Galgalaa ganama isinitti himuu hin dhiifne lakki Oromoo dammaqi. Guyyaa takka afaan kennan nu cal'isee hin beeku. Jarana Jawaariin qaluu edan, Baqqalaa balleessuu edan, Hamzaa Booranaa balleessuu edan, yaa OMN, yaa Keelloo miidiyaa, yaa Shubboo miidiyaa, yaa Maarree miidiyaa, uummata kakaasi, Oromoo gara qabsooti waami. Lakki. Har'a maal jettaree abukaattoo seeraa wayita gadi fuudhanii duuda duubaan morma isaa qalanii kararratti wayita darban maaltu sitti dhagayama? Maaltu sinitti dhagayama? Nuti kaleessa isin waamaa turre lakkaa jaran. Jawaar Muhammadirraa baradhaa isin hin jenne bar. Warri har'a Oromoo taatee hundi keessan Jawaar Muhammadirraa baradhaa isin hin jenne. Muhammad Abdujabar Hussen kaleessa barreeffama takkatti barreesse waa'ee waraana adda bilisummaa Oromootii fi waa'ee Tigraay jecha takkatti barreesse sanitti sa'aatii 3 keessatti ajjeesan. Sa'aatii 3 wanni inni eegeef maali beektu? Karaa deemanii imala irra turan, isa barbaadaa turan. Boota isaa argachuudhaaf sa'aatii 3 itti fudhate malee akka saniin osoo bira jiraatanii akka inni barreeffama san barreessaniin ajjeesan. Ani dhaamsi isinii dhaamuu barbaadu. Amma kana waa takkatti bicha na gammachiise. Waa takkatti na gammachiise. Oromoon ammallee waan biraallee hojjettan jennee isin eegaa jirra. Dhugaa isinitti maal? Yoo har'a Abdujabarii waan godhin Qadiir Bullootii illee waa godhuu hin dandeessan. Abukaattota Jawaar Muhammadii fi Baqqalaa farmaa jirtu takkatti waa godhuu hin dandeessan yoo har'a Abdujabarii waa takkan agarsiisin. Oromoo waan dhugaa jirtu sitti himee addaan galla. Sabummaa yoo qayyaranne guutuun kenna Oromoo wanni jedhu kun hin jiru ofirraa haa kaafnu jedhan. Isa dhumaati kun ofirraa haa kaafnu.
Abdujabar Hussen Abukaatoo Jawaar Muhammadi Kadir Bulloo itti qabamee pilaaniin taa'amaa jira. Dheengadda manni murtii maal jedhe kana booda Jawaar faa mana murtiitiin abukaattoon bakka bu'ee dhimma jaraa laaluu hin danda'u jedhe maal godhaa jiran jalqaba abukaattoo isaanii lafarraa dhabamsiisuu deemaa jiran. Abukaattoo isaanii qaluuf qopheessaa jiran hunda isaanii qaluu jedhan. Kadir Bulloollee karaan isaa kanuma abukaattoo jara kanaa bakka bu'u hunda isaa daqiiqaan qalee fixu jedha. Namichi kuni ofii kiyyaa kute jara kuchisiisee kutaadha. Waa takkatti waadaa walii haaseennu obbo dhiyoo hin hambisnu gandarraa kaafnee akka federaalaatitti haa of qopheessinu kanarratti walii haa gallu kadu hin deebisnu seenaa haa dalaynu nullee. Abiyyiin nu hambisuu neetu nutis ammoo obbo dhiyoo irratti haa kaanu yaa Oromoo baay'ina keessan warrummaan irra taaziyaa irratti argamtan sun qofti baqii miti qabsoo Oromootiif. Nama biraatu ittiin barbaannu warrummaan irra achitti baatanii janaaza awwaaltan sun osoo murannoodhaan kaatanii baqii miti. Jarri murteessan yoo banne guutuma isaanii finne haga dandeenye ajjeefne sanumaa irratti yoo biyyarraa dheessinillee dheessinaa. Yoo biyya keessatti qabamnellee sanumaa irratti ijibbaata keenya gayanne jedhanii murteessanii jiran. Obbo dhiyoo murteessite jiraachuudhaaf hin deemtu hin beeyti jarris. Amma ka itti aanu Kadir Bullooti. Ani dhugumaan lafa jala isinitti hima dubbii. Isin yoo fudhattan fudhadha. Oromoo nuti wanni isinii goonu takka illee hin jiru. Isin kakaasuudha haqa jirtu isinitti himu. Abbaan Rabbi isii fudhachise fudhadhu. Ka fudhachuu baatte dhiisi. Har'a Abdujabar abukaattoon Jawaar faa kararratti gadi baafamee qalamee darbamee morma duubaan gorra'anii darbanii abukaattoo biraattuu Jawaarii falma jettee yoo kateettee eeytu taate. Abukaattoo biraattuu Jawaar fa'aa dubbata jettee yoo kateetu taate Oromoo ati dhuguma gowwa. Tokko kana. Wanti biraa waan isinitti mudhageeffadha. Har'a laphee kiyyan na qabbanaaye. Oromiyaan goota baay'ee dhalte. Oromoon dhiira baay'ee dhalche. Kaleessa Haayila Sillaasee irraa kaasee harka muraa aanolee calii calanqoo irraa kaasee wanni as geettaniif jabummaa qabdan. Dhiirri dhiirarraan hafu Oromoon dhiira. Baga jiraattan. Isiniin boona bakka takka takkatti. Maaltu na gammachiise har'a? Warra har'a taaziyaa geggeessaa ooltan san sheeyitichi adda durummaadhaan janaaza Abdujabar dhiqe sun abboo ammallee umrii dhamaana yoo duutellee ati dhiira. Jegnaadha bakka baga dhalatte. Naq abbaneessite hafuura na baafachiifte dhiira haati teette baga dhalatte. Baguma dhiira taate bakka duutis irratti waajiba kee baatee jirtu obboleessa kiyya. Ati sheeka kabajatu siin mala ulfinnatu siin mala abiyyiin si dhiisaafi miti beeki. Obbo dhiyoon si dhiiftii fiti beeki. Kabajaan hin jiru biyya san keessatti. Ati ammoo carraan kee carraa Abdujabar Husseeni garuu baga dubbatte dhiiraaf. Baga himte dhugaa dhiiraa. Baga himte haqa dhiiraa. Baga himte hayyuu kana dhugaa isaa. Ani Oromiyaa keessa namni waan agasii dubbatuun jiran seene abboo laphee hafuura na deebiste ulfaadhu. Galatoomisiin jedha sheeyitichi sun adda durummaadhaan har'a akkaataa itti Abdujabar du'e sodaa tokko malee qophoodha jettee dubbachuu keetiif hafuura natti deebiste. Hafuura na deebi'e dhugaa siif himaan. Bakka yoo dana duute ati seenaa keessa galtee jirta. Hafuurattu na deebi'e bakka. Dhiirri akkana ima jiraa jee bakka goonni akkana inuma jira dhiirri akka Jawaar inuma jiraa jee bara Oromiyaa keessa inuma jira akka Jawaar Muhammad na jechi jirte obboleessa kiyya baga dhalatte atis baga dhalatte baga as baatee dubbatte baga itti cabsite Itoophiyaan Oromiyaaf hin taane Itoophiyaa miti Itoophiyaa fi nuti tokko yoo taane tokko haa taanu yookaan jetteemi abboo baguma jiraatte. An akka taarikaatitti ta'ee har'a dhiira akkanaa Oromiyaa keessa waan jirtuun se'u. Wallahi haqa isinitti maan kaayoo kiyya kun akka gaafa Jawaar hidhameeti Oromiyaa keessa dhiirri waan jirtu natti hin fakkaanne dhiira baay'ee jira. Yaa salaam aleeki yaa hafuura na baafachiifte abboo hafuura baafadhu. Ka dhalchite si haa guddatu yoo atillee duute ilmoon tee gumaa kee sii baafti. Nu biyya san keessatti carraa jiraachuu hin qabnu Oromoon. Haqa walitti himna bar carraa jiraachuu hin qabne anas ta'ee Jawaaris ta'ee Baqqalas ta'ee abadan ani isinitti himee jira. Abiyyiin Jawaar fa'aa yeroo gabaabduu keessatti Tigraay qofa lola kana waan godhu laalee addabaabayii irratti ya Itoophiyaa xilaat jedhee fannisuudhaaf peellama qabatee taa'aa jira. Waadaa galee jira ummata Amaaraati. Isinitti himna namicha ka ajaju dubartii qeesii phaphasii wayiiti. Ebaluu kan ajjeesi fuudhee si fannisuudha. Ebaluu kan ajjeesi fuudhee si fannisuudha. Garuu wanti takkattiin hamilee naa taate aboo baguma dhiira taateeti. Baguma dhiira taate obboleessa kiyya. An Abdujabar Hussein dhiisi. Osoo Jawaar du'e Oromoo waan dubbattuu natti fakkaataa hin jiru bar. Dhugaa siif hima hamileen sadarkaa kanatti ganna bu'e bar. Wanti an takkattiin abdii irra kaayee taa'aa jiru waraana adda bilisummaa Oromoo qofa ture. Har'a ammoo sheeyitichi janaaza irratti qophoodha waa hundaa kafaluudhaaf jette suni lammaffaa dhiirte akka Jawaar Oromiyaa keessa inuma jirtiina jechisiifte obboleessoo. Jekna hambassaa lichi. Hikooraan lubaante. Wallaahi billaahi laphee kana osoo nyaatiin na quubsite bara.
osoo nyaatin dhiirri akkanaa inuma jiraa jee bara. Goonni akkanaa adaa hin jira Oromiyaa keessa Jawaar lammaffaadha barate. Jawaarii barate har'a Oromiyaa keessa takkattiin hin dubbattu ban lubbuu fi qusachuudhaaf umrii waggaa meeqa jiraachuudhaaf hin jiru. Hin jiru namni akka Jawaaritti akkanatti quba jesi kaa'u sodaa takka malee ciqici tokko malee baguma jiraatte obboleessoo abdii murannee turre laphee nu deebiste. Hafuuran na cite ani Abdujabar kana dubbachuu miti. Dhugaa siif hima bara. Abdujabar Hussein jecha hagasii jettee kabajaa inni qabu. Dhugaa inni saba kana biraa qabu. Dandeettii namni sun qabu. Agarsiisuu miti. Hafuura baafattanatti hin bakkaanne. Jegnaa ya jegnaa lichi. Ustaaza san wayna bira jiraattee si dhungadhaare. Wayna bira jiraattee sitti maramaare. Wallahi billahi hafuuran naddeebi. Alhamdulillah. Baguma marti kenna sodaattu hin ta'in. Baguma marti kenna luuyna hin ta'in. Baguma marti kenna nyaannee alba'uu hin ta'in. Jiraadhu obboleessoo. Oromiyaan har'a barsiisaa baay'ee qabdi. Barataa baay'ee qabdi. Dargaggeessa baay'ee qabdi. Kanuu dubbatu dhabame. Jawaar Muhammad jechuun goota ibidda. Dubbatte obbo. Dubbatte jiraadhu. Duuti abadan. Osoo ati na ajjeesinaa jettuun illee mas ajjeesan. Osoo ati warwaattu illee mas ajjeesan. Ani namni akkanaa hin jiran se'u. Hin gammadeeyyu bakka. Hin gammade. Naa ulfaadhu naa jiraadhu. Bakka hafuura na deebistee. Hin gammade. Bakka wallaalee siin jaabara. Wallaalee hin beekwaan sa'a kanatti am. Simmeetii keessa galee jira bakka. Sii galee maaliifi wallaahi billaahi yani isin Abdujabarii dhiise nama Abdujabarii maalii isaa sirriitti hin beeku maalummaa isaa. Sirriitti hin beeku. Abukaattoodha garuu. Sigale Jawaar Muhammadii Oromoo hunda waliin qabee wayyaanee akkana godhee dhabamsiise kana osoo jarra Abiyyiin Ahmad gabbaasee fannise Oromoon Jawaarii dubbattu hin jirti jedhee yaadeen beeku. Waanuma tasirratti goote jaayinaanii musliimoonni si'eeti kala kubsaanii dharaanii dhaaturtee ulamoota samaan. La obsaamee xiqqoo gammachuu guddaan dhadhagaan hin jira Oromiyaan dhiira qabdee mallee hin qabdi Oromoon dhiira jaalmarroo dirribaa qofaa miti kan nama nu godhu baay'ee qabna ka cal'isee ta'aa jiru baay'ee qabna jaalmarroo qofaa miti abdiin kiyya duraan isa qofa ture yoo Jawaar du'e namni gumaa naa baasa jedhee eege isa qofaa miti isa qofa ture dhiifama naa godha har'a hafuuraan na deebi'e baga dhalatte. Wallahi billahi rabbii kiyya kakadhe har'a waan baay'ee argan baay'ee natti tole baay'ee na gammachiise Oromoo qalbii isinitti hin fakkaatin akka taayyee danda'a fa'aaf akka Shimallis Abdiisaatiif akka ilaalcha Abiyyi Ahmadiif Oromoon takkatti waan dubbattuun seetu bara Oromoon takka Jawaar Muhammad osoo inni gabbaasee addabaabayii irra fannise Oromoon harka kennite Oromoon cabse akka waggaa kumatti hin kaane hayyuu feene yoo keessa ajjeefne namni dubbatu hin jiru jedhee murteessee ta'aa jiraan wayita har'a sheettichi sun gadi ba'ee goonni haati deette maalii isaallee hin beeku eessa akka inni ta'e hin beeku dhalataa eessa akka inni ta'e eessa akka ba'e samii gadi bu'ee dachii ol ba'e wallaahi waqasaman billaahi hin beeku dhiirummaa keetiif si jaaladhe ati dhiira namummaa keetiif si jaaladhe ati nama gootummaa keetiif si jaaladhe ati goota goonni takkaa umrii hin qabu. Sigale boleso umriin qabu abadan amanii fudhadhu takkaa jiraateen beeku goonni lolee lolchiisee boreegee wareegama tajiraattu warra garaata akka taayyee danda'a tana tajiraattu haadha garaata akka Shimallis Abdiisaa tana tajiraattu warra garaa disti garaan isii kiiloomeetira 10 duratti deeme tanniini malee qabsaayaan sabaa takkaa jiraateen beeku waan taarikaa dalagee kuta taarika hojjatee deema malee takkaa jiraateen beeku takka himaameenatti namuma goota ta'ee jiraate abadan hin jiru. Sigale ustaaza keen ulfaadhu galata guddaa qabda Oromoo biraayis qabsoo tana keessattis ummata Oromootiifis waan ajaa'ibaa dubbatte bakka yoo jiraanne hin jirra jechuudha yookaan ammoo sabummaa jijjiirannu jedhan walii haa qallu kanarratti sabummaa jijjiirannu yookaan Amaara ta'aa yookaan Silxee yookaan Beenishaangulii saba hii fudhadhaa marti keessan walaa qoodnu bakka hin jiru wanni bira carraan takkattiin nu qabnu kana goota akka Abdujabar
كاكا كدير بولو كاكا جوار محمد كاكا بقلا كاكا حمزة أورومو كماتا وماسكي ساقوراني هش بيلا دامي تلمناماتي كجر قلني نياتا جران ماتي إسارة دوبرتي إسارة كوريغان كان سببا ميت سنين كنافي إيفاما يا إشكوم غلاش سميتي با إننا دغامي إيرا كنا قباچون غوتا كنا قباچون لبينا تورتي ألفات سنجرا ولما غلطتي yoo baatan baatanii yookaan ina eega hajaa cimtu wayii qaba san xumuradhee daqiiqaa muraasa qofa naa kenna wallaahi ibiddan na qabate anarra nama kilaash qabatee biyya san osoo jiraadhe oppodiyoo hafarsu malee qalditti hin jiru dhugaa isinitti himaa